Waan hedduu nama gammachiisu waan lammiin isaa saba isaatiif biyya isaatiif ta'u abbaan kiliinika kanaa akkas jedhe. Yoo waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa walii galanii nagaa kabuusan ta'u ta'e rakkoo isaanii Oromoof jecha rakkoo isaan jidduu jiran dhiphisanii mari'atanii walii galan ta'u ta'e kiliinika kiyya keessatti sa'a 24f gosa dhibee kamirrattuu bilisaan tajaajila uummata kanaa jedhe. Eenyunni Dr. Birboo Caalaa Hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti isaan haakima waliigalaati. Kiliinika kanas achumaa qabanii jechuudha. Kiliinika kiyya keessatti sa'a 24f dhibee kam irrattu yoo uummanni kun lamaan qaamoleen kun lamaan waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaa kan waliigalan ta'u ta'e sa'a 24f tolaan uummata tajaajilaa jedhe. Namni kun maal irraa ka'ee kana jedhe yoo jenne namni kun waggoota 5 darban kana keessatti Oromiyaa keessatti waan raawwatamaa ture keessaafuu Wallaggaa, Shawaa, Booranaa, Gujii waan ta'aa ture hundi keessan ni beeytanii jechuudha. Kanumarraa ka'ee saba kanaaf nagaa isaa dheebochuu irraa kan ka'e dubbii kana jedhe waan hedduu garaana nyaatte anadha waan miidiyaa kanarraa arge keessaa tokko dubbiin tun hedduu garaana nyaatte jechuudha. Namni kun rakkoo sabni isaa dhandhamaa ture itti dhukkubsee jennaan rakkoon saba isaa kun hedduu isa miidhee jennaan waan kana raawwachuu danda'e. Ani gaafina nama isinirraa qabu isin warri social media kana irra jirtan akkasumas warri waa'ee kana caqasaa jirtan maal gumaachuudhaaf qophooftan mallaqa qabdanii mallaqa gumaachaa isiniin jechuu barbaadeeti miti. Yoo dandeettan dubbiidhuma afaan keessanii bahu social mediaan dubbii isoo sondaane dubbiin tun jara kana lamaan jidduutti qabbanoofte ummata kanaaf saba kanaaf akka nageenyi bu'u Oromiyaa nagayaa akka nuuf taatu hundi keenya waan dandeenyuun dubbii afaan keenya eeggannee hundi keenyayyuu akka saba kanaaf nagaa buusuu dandeenyu biyya saniif nagaa buusuu dandeenyuun isinitti dhaama galatooma.